an ofii fadhu sitti kennee baankii irra galchitee Itoophiyaatti an immoo ofii kiyyaa kafala jechuudha. Maqaan kee immoo waamamuun dirqama taanaan malee silaa na birattuu argamuun barbaadu. Rakkoon qabu ilhaam. Lakkoofsa waatsaappii lakkoofsa kee naa ergisi. WhatsAppidha. Ayyee yeroo dhibba. Mube isi booda ani woomata fadhee baha akka nama galchitu nama as jala jiruutu maal jedha fadhii konkolaataa bituuf Maal jette Ayaati? nama kana laala katabadhaa EDOGMAIL ka jedhu nuti konkolaataa Saabit. Simboo miyuutii godhadhaa please. Isin buusaan jira nuti godhadhaa. Ergamuu beeyoo feetanillee fedhii keenyaan konkolaataa bituu fi feenaa wallaahi jaanii katabanii. Konkolaataa eenyu? Nama siimuu fedha ani keessaa bu'achi booda. Keessanii Konkolaataa maal? I don't know makiinaa bituu fi feenaa akka waan jiru natti fakkaate naaf hin galle. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota mube nuti gaafadhu Zed argeera gaddi argeera galatomi gala fooloo kooti galatomi ulfaadhu jennaani hayyee ulfaadhatillee hayyee akkasiin gaafadhu dhiifamaa wajji. hayyee ilham hayyee wanti miciyyoon tun eessa jiraatti maaltu mudate silaa? Reef Dubaayin jiraatti gargaarsa jechuudha. Dubaayin jiraatti intala Oromooti gatamtee muka jala teessi argineefinne gargaarsiisutti jirra akkasiin biyya galtuudha biyya galchuufi. Okay hayyee anis torbee kana keessatti niin ergee Rabbi inshallah Rabbi naaju. Hayyee inshallah. Hayyee nageenyaa tura. WhatsApp fi ammaan tanaan si ergaa wanti Ammanaa. adii godhadha. Okay. Wanti kun waan fooloo si godheera keessaan na ergi fooloo si godheen jira. Hayyee dubbadhu gaa paast moo maal jedha dhiifama. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Anilleen doolaara 100 sirriitti hin argaa. Kaayirotti. Eessa jirtaati? Swiidin hin jira. Swiidin jirtaa? Hayyee fooloo si deebiseen jira. Amma lakkoofsa waatsaappii na ergiiti. Yeroo maallaqni keenya qaqqabde ijoollee lamaaf qoodama waan ta'eef kan paastaa kan maalii na bira gahee jira jedhee uummatatti magalmeeffadheeraa galatoomi ulfaadhu. Ulfaadhu galatoomi. Isinis galmeeffadhaa warra jira jirtanu anis viidiyoolee waraabaan jira maqaallee barreessaan jira kan na qaqqabe qofaniyyi dhufee viidiyoo waraabee viidiyoo taa'u isinii ka'a warra na qaqqabsiifne waa tokko gochuu hin danda'u jechuudha. nama waa si barreessuun qabdu koomentii jalaallee nama waa kennu haa barreessanii ammallee deebi'ee akkuma dura jenne warri nagalchi jettanii ka waa kennachuu barbaadan qofti gastii seenaaf Hayyee dubbadhu biraallee fiddanii kanaan walitti hin makinaa yaadni tokko hoggaa ka'e yaada biraa ittiin dabalinaa yaada biraa fiddanii kunillee akkana jettanii yaada biraa asirratti hin dhiyeessinaa please. Qarqaarsi tokko haa dhumatu achi booda sagantaadhaan dhimma biraatti seenuu dandeettanii yaada biraa fiddanii asirratti yaada dabalataa hin kenninaa. Akkam nagaa jirtan Mubaarak? Nagaa jirra alhamdulillah. Hayyee Simbo. Mubaarak anas dhiyoodha isma bira jira gara laafootti jechuudha. Wanta ishii barbaachisu wanta barbaachisaa ta'e nan qarqara yoo gara biyyaallee kan galtu ta'e waa'ee waraqaa fixattu wanta tokko kan barbaaddu ta'e isaanillee nan qarqara. Kan sanirraan aansee wanta yeroo ammaa kanaaf ishii barbaachisu jiraate sa'aatii ammaa yeroo kanarraa jalqabee wanta hin qarqaaru nan qarqara rakkoon qabu. Galatoome ulfaadhu amma wanta barbaachisuuf maallaqa illee mataa keessa waan ta'e naa dhufe obboleettii koo galatoome ulfaadhu gara laafoo qunnamii rabbi sirraa jaallatu hamma irraa kaasee qunnamii waan barbaachisu keessanillee haasofsiisee jira. Ana fagoon jirtu iddoo tokko. Galatoome amma nama lama barbaadame. Nama lama na barbaachisaa nama lama dhiira rabbi kallaqe nama rabbiif jecha rakkoo mataarraa na bu'ee jiru kan narraa buusu uummata Oromoo irraa buusu nama ana kan Oromoodhaaf jiru jedhu nama lama nama tikkeettii gaafa dubbiin jalaa dhumate kunillee ba'aa guddaadha nama tikkeettii gaafa jarri galanu anatirraa kutaa jedhu nama lama jagna lama barbaanna amma lakkoofsa torba nu barreessaa eessa iyyuu jiraadhu gaafa jarri
Piroosesii jalaa torbeetti sadhuma kudha afureetti. Dhageessanii torbeetti sadhuma kudha afureetti obboleettii kiyya qo'i simbo. Torbeetti sadhuma kudha afureetti natu tikeettii nama tokko danda'a. Natu tikeettii nama tokko danda'a kan jedhu lakkoofsa torba barreeffadhu galii sadaqaa kana jechuudha. Meemee nama tokko torba barreesseera. Nama tokko jechuudha. Dirhama 200 nan gargaaraa. Maammo. Nama tikeettii kutuun barbaadaan. Amma tikeettiidha waan naan. Ayyee salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Nagaa jirtaa Mubaarak. Nagaa alhamdulillah. Ayyee yaada kee dhaggeeffadheen jira. Ayyee. Riyaala 1,000 gumaacha ishee. Saudiirraa? Saudi Arabiyaa. Jara keenya wannan akanii guyyaa Saudi Arabiyaa jedhee bo'aa ture. Kunootila. Sanuu sa'atii kana keessa sa'atii ofii jaraatii kotti ofii irra gatta'anii hadha qabamnamu bor qabamnamu jedhanu keessa yaa hawaasa keenya fudhaan harka haasaa ko. Ijoollee Saudi Arabiyaa to'oo jaallattan jibbitan to'oo ummata Oromooti biyyaaf alaaf. Kanaafi kanan halkanii guyyaa wanni jirri riyaala tokko Mubaarak shaayeen dhugi intarneeta guuttadhunaan jedhan hin jiru. Dhageessanii guyyaa tokko wallaahi rabbi na argaa riyaala 100 na erganii intarneetii guuttadhunaan jedhanii hin beekanu. Garuu hawaasa jaraatii takkaa jechuudha ciisanii bulanii hin beekanu. Kanaafan wayyoo jedhee hirqifadhee ijoollee Saudi Arabiyaatii boo'e malee dhimma dhuunfaa wayii qabaadhee obboleessachi qabaadhee miti. Obboleessa koo siin hangafee rabbiin ijoollee Saudi Arabiyaa miti ijoollee biyya Arabaa ilmaan Oromoo biyya Oromaa keessatti rakkataa jiran rabbiin rakkina keessaa habaasu. Wannan jedhu jiru wallaahi du'aayii kadhaafi bakka jirtutti du'aayii kadhaafi lakkoofsa kiyya si ergaa sila sati iqaama qabdaati. Assalamu alaikum. Laala iqaamaan qabu. Iqaamaan qabdu bakka biyyatti galchita. Tole biyyatti galchite waraqaa na ergita lakkoofsa waatsaappii na ergishi. Aya siifin argaish. Barii kiyya nama akkasii barbaada nama nuun barbaadu nama muraasa akkasii barbaada maaliif tikeetii nama lama yoo nukute amma tikeettiidha kun riyaala 1,000 waciidhuma waan si gaafachuu barbaade tikeettiin birrii meeqa? Tikeettiin dirhama 1,000 akka fakkeenyaatti 800 700 kumas hin jedhama waan ta'eef akkasii mojoo maallaan jettan amma qoy dhiifama. Lakkoofsa torba barreessaati mee qubna gara hojjedhaame. Qubna gara. Jechi an tikeettii irraa muraa tikeettiin gatii meeqa? Qoy gatii si barra. Ijoollee olaanaan tikeettii meeqa? Akkan kijibduun taane booddee. Maaliif gatii isa dhugaadhaa? Lakkoofsa torba warri barreessaa ta'an warra tikeettii guttanu la. Warra tikeettii guttanu lakkoofsa torba barreessaa. Gatiin sirriidhaa meeqa akka ta'e? 500 obboleessoo 500 haga 2,000 ta'e maal? 400 4,700 2,000 faa jedha maal? 700 450. Laa isa sirriidhaa barreessa gasiidhaa miti maaliif boru kana ergine hanqatuurraa isa sirriidhaa namni beektan barreessa. Mubee dhiifama wajjin wanni ol dhufee fi maasiif fakkaate namni tikeetti murteessuun baay'ee ulfaata. Tikeetti fi doolaara akka tokko guyyaa walkoo qabaa guyyaa gadi bu'u qabaa. Amma ijoollee warri himan kun deebisaa himan. Gara laafoo waan hanqatan guuta. Isa gabbu san dhiisi. Gara laafoo. Waan hanqate ofiifan guuta gara laafoo ol ba'uu gadi bu'u jettee nu murjaajessin natu guuta waan hanqate. Obboleessa koo 700 jira 800 jira 400 jira isa keessaa filatte nu dandeessa. Haayye tikeetti isa 700 800 sani 2,000 galcha akkasii irra bareeda maaliif waan wajjin biraallee bakka san buusanii jedhaan. 2,000 jennu. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Ezzee waan dubbatu barbaade innaan Bahreeniin jira. Birrii Itoophiyaa birrii 20 galchaafi akkaawuntii naaf kenna. Hayaate akka gootu. Aha.
ati anaan follow waan ta'eef kunoo barreeffadheen jira maqaa kee akkaawuntii Itoophiyaa anatu fuudhee sii kenna akkatti qaqqabsiifte immoo anatu biyya ol ba'ee gara laafaa wajjin sii mirkaneessa hayaate akkaawuntii sii banana. Okay, rakkoon gaa'u innaan waasappii keessan naa kennaan yoo ergee jedhee fi keessaa isin ergaa jechuudha. Ayyee 20 Itoophiyaa. Galatoomni keessaa lakkoofsa waatsaappii keetiin nu ergi. Haya keessaa isin dubbisaa. Ayyee adaraagaa warri ol seentanii waadaa galaa hartanu yoo isin waadaan gunne abaluu waadaa galeera na bira geenye jedheen dubbadha warra na bira ga'e immoo viidiyoo tokko waraabeen akka maallaqni keessa na bira ga'een wal geesseen maxxansa akkasitti maaliif waa ijoollee lamman kanaa natti bataati kiyyatti fudhate natu galchiisaa jira sini galee booda an waan hanqate ummatan gaafadha waan hanqate ummataan ani ummataa bakka kanatti hanqate abalu qofa galcheenaan jedhe abbaan galchee komentii irratti lakki an galcheera sitti ergeera naan jechuu dandeessu jechuudha. Kanuma wanni biraan jiru. Meerree kan biraa eenyu kan tikkeettiin guutu meerree obboleessi keenya eessa baddee? شيطاني كاش تكيم بس موبايلي نون موبايلي دلو ما يجيكو نما قلتو أركيتو ما يدار نم أيه كاجل كابا قلتي مبينا ميوتي ولا دا جاري كينيا ميوتي مبينا Kashapi post ko afan dio jiraate. Ayye. Mubina Siraj. Ayye mube. Sati me ajaiba jedha wallahi namni dhibba afurii nama dhibba afuriif 55 kana keessa raana yee kafalakshi gammaashuun machaal tichaallesh $450 gammaashuun machaal tichaallesh ወይ 200 UK ገንዘብ machaal tichaallesh maftish ነው. namni lama ol galee tikkeettuma nurraa danda'e jabaadhaame nama lama tikkeetti kan wacii isiidhuma kana arganne kana kan wacii taasifnaa fi yoo rabbiin qaqqabsiise wacii taasifnee fi waan hanqate uummatan gaafadhaan itti baasee jedheera tikkeetti nama lama meeme tikkeetti atattamaan maallaqa tikkeetti sitten erga kan lamman jalaa kan jedhu sin dhabamu kan nama tokko mee jabaadhaame jarri keenya jabaadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبي بريدة نما لغتي باي نما عجائبة ومني كينا نما تبا شاني فويتري حاجة ما نما سقل قلميسون كان كي باي نما تنتولو هذا ونمني قومنتي بريسو جالا هذا برا هذا جالا بكر كاسا ما سانتيمي تكنتاني وسوكنني وانغاري دا keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan baay'ee kennataa jirtanii galatooma warri biyya faranjii kun hoomee maal taatan waan nu dhageessisadha warri Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanadaa fi Iroopp jirtanii mee waa dubbadha sagalee keessan dhaga'u ittiin jirru please. Aywa. warri waa kennachuu barbaadan gasti keessa seenaa warri waa kennuu barbaadani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifama jiiroo takkitti carraa naa kennitanii. Nama keessummeessi ayyee si kennine jarra. Ayyee. maaltu nagalchee yoomna mari'atamee yaada akkasii fa'aa keessatti qabattan akka shari'aatitti nama kamuyyuu nama rakkate gargaaran jirtu jarana nama harka isin jala qabate dhimma kanallee akkanumatti hin dhiisnu dhugaa isinitti immoo waa'een dubartii rakkoo akkanaan dhufuu qarqaaruu kun keessatti xumura isinii ta'a sababni isaas
namoota haala kamiin akka gargaaraman mubee wajjin deebinee nama biroollee dabalannee haala gaarii isinii xumurra. Takkittii tana erga dubbanne alaanu galchaa tokko lammaffaa mubeen yoo ka dhaga'u taate amma ijoollee wayiidha inni dubbisnaan aan jedhanii ijoollee sanillee geessee achumaan isillee dhaqee qaamaan akka dubbattuun taasisaa warri chaarjaa jirtan ergaan kiyya guddaan hiriyootaan kiyyallee keessanitti warri chaarjaa jirtan micayyoon chaarjaa suni ammallee eessa akka jirtu waan hin beekamneef hadaraa sirriitti soqaatii bakka isin jirtu nu beeksisaa. Booda tana akkas godhanii sana akkas godhan akka nuun hin jenne. Ta'ul baaneefuu waan nuun jedhaa jirtan hin beeytanii ijoolleen chaarjaa jirtan kamiyyuu osoo hin taane bakka isin jirtu gadi fageenya nu soqaachuu ni barbaade. Ammas gida deemuudha sisalaan nutti ga'ee bakka mucayyoo dhaqee yoo jedhee liibiniin seenaa ijoollee hin dubbistanii haga sanii push godha. Allahu akbar, Allahu akbar. Guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kee taate akkam taata utoo obboleettii kee taate akkam taata ilaali yaadi rabbi bakka qananiis kan nama kaa'u rabbi bakka hin taanes kan nama kaa'u hundi keessaniyyuu akkaataa jireenya keessanii akkasiif jettanu isiniif rabbitu beeka garuu haga dandeenyeen bakka jirru rabbii jennee waan dandeenyu haa taasifnu. Abdul dubbadhu mee. Mucayyoo bira deemaa liibii achitti seenaa ishii masgiida salaatee achi deema mucayyoo bira. Gargaarsa xumureen ka'a. Gargaarsa xumuree gargaarsa lakka namatti deebi'uu barbaadaan jiru. Gargaarsa xumuree san booda waan hanqate ijoolleen Dubaay achiin erganii agootan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagaa horaman rasuula kenna dasaa jiraatu. Rabbii gartanii oolcheen bulcheen alhamdulillahi rabbil alamin. Gandi duniyaa kulliin ricaalaan nama kana rakkina keessa jira yaa obboleeyyan akiraa. Nama tokko misila nama kudhanii gartanii muranii tikeenni kun galuu inuma danda'ama. Yaa mubaarak yaa abbaa hiyyeessaa. Yaa abbaa hiyyeessaa. Yaa abbaa beelaa yaa abbaa dheebotaa yaa obboleessa kiyya. Odoo dandeettii rabbi nutti kenne nama tokko miti nama lamarraa sii muruu dandeenya. Ilmi namaa gartee ofiitti biyya keessatti bakka manatti dachee akka jiru mana jira. Rabbiin garteetiin hin galmee ofii cufeetiin hin galmee rabbi of biraan haa banu. Wallahi namni mana waan kafalatu dhabee cinqii keessa jira. Nama ji'a shan ji'a jaamala ta'e jira yaa mubaarakii kiyya. Yaa mubaarak yaa abbaayye. Kadhaltee karaa gubbatti gartee gatamte hin bootta. Ka hidhamee hin bootta. Ka biyya keessaa tumamu hin bootta. Ka biyya mara keessatti rakkate hin bootta. Kashiisa islaamawu hin bootta. Yaa obboleessa kiyya. Galmee kee kana gartee rabbi osii haa baasu. Sadarkaa kee rabbi ol haa fuudhu mubaarakii kiyya. Sadarkaa kee rabbi ol haa fuudhu. Sadarkaa kee rabbi ol haa baasu yaa obboleessa. Nama akka keetii ilma gaarii ilma si caalu ilma diin rabbi sirraa haa hambisu. Nama gaarii udubatti rabbi sirraa hambisu. Intala gaarii rabbi udubatti yaa hambisu. Namni si ilaale nama gaarii ilaale haa ta'u. Yaa obboleessa kiyya mataa gartee nama ala jiru rabbi si haa godhu. Mataa nama ala jiru rabbi si haa godhu. Alul keeyri rabbi si haa taasisu. Alul keeyri rabbi si haa taasisu. Haaguma kanatti du'aa isii godhu malee ani waallee sii kennu miti kennaa ka kennu rabbi aalamaati. Rabbiin aalamaa sitti kennee si huu nama hadhaa achi gartee nama gaafatu miti. Nama ka ala deemullee deemsisu. Nama ka alaallee gartee biyyatti galchu. Biyyi gana si haa taasisu yaa abboo. Baankii rabbal aalamiina biraa si haa cabu. Baankii rabbii kenna biraa si haa cabu. Baankii rabbii kenna biraa si haa cabu. Mana gaarii rabbi sitti haa ijaaru. Ilma gaarii rabbi sitti haa kennu. Makiinaa malee rabbiin kiyya lafoo siin oofini. Masjiida malee manatti rabbi siin salaachisini. Keerii dalagatte tana rabbi bakkaan si haa ga'u dhugaa malee rabbiin gartee siin dharsin dubbachiisini. Anaaf taate rabbi siin haa jedhu. Qaraa mataa biyyaa taate mataa biyyaa ta'i. Asliillee kasi waliin jiru asliillee aslii biyyaati. Aslii rabbi haa godhu. Afaan isaa afaan qulaanaa haa ta'u afaan isaa afaan gaarii haa ta'u biyyi isin jalatti dachaate sheekota irra biyyi isin jalatti dachaate ulamaa'ii irra biyyi isin jalatti dachaate ka amanillee isin jala dhagayaa jira ka kafarillee isin jala dhagaya dhageettii teessan rabbiin kee nagarteetiin sama ol haa baasu yaa obboleessa kiyya diimaa kiyya dhageettiin kee sama ol haa bayu wanni mubaarakiin kiyya dubbate galmeen ati dubbatte rabbii aalamaa biratti odoon katabamin hin bulin. Wanna ati dubbatte gartee argattu malee hadhaan tana argattu malee gartee dhabaan hin bulin.
آمين ربين كي يسي حامل كيسو ربي سي حاضرهم سو ربي سي حاقبسو دين ربي سي حاقبسو دين غير ربي سي حاقبسو فيت أنتي حاقبتو مباركي كيا فيت أنتي حاقبتو أما فيغت إيرت دچي كيسة سدوبتني سماوات كيسة سهدوبتني دچي إيرت سهاسا هاني سما كيسة سهاسا يا أبو ديسكي مجايو ديو كان غرتني تني ياتي مجايو غرتني علماء كن دامو ما سي